Haaromsa Pirootestaantii. Haaromsi Pirootestaantii fincila tiyooloojii bal'inaan Awurooppaa keessatti miidhaaf to'annoo abbaa irree waldaa Kaatolikii Roomaa irratti ka'ee ture. Haaromsitoonni akka Maartin Luuter Jarmanitti, Ulrich Zwingli Switzerlanditti fi John Calvin Faransaayitti gochaalee adda addaa macaafa qulqulluun alaa waldaa Kaatolikii mormuudhaan gara barumsa macaafa qulqulluu sirrii ta'etti akka deebi'u jajjabeessan. Taatee haaromsa Pirootestaantii ariifachiisaa ta'e akka waliigalaatti Luuter tiisisii isaa 95 balbala waldaa Wittenberg irratti onkoloolessa 31 bara 1517 maxxansuu isaati jedhamee fudhatama. Akka duubee seenaa Pirootestaantii fi haaromsaatti